Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa keessanii har'a sooduu tokko isinii qabadheen dhufe. Namicha tasa nama gargaaru jaallatu tokkotu jira ture. Utuu inni bishaan daarii dhaabbatu bineensa aqrab jedhamtu tokko warri biyya arabaa jirtan beektaniin jedha. Biyyatti afaan oromootiin hin beeku maqaasii. Aqrabittiin kun bishaan keessa buute. Bishaan keessa buunaan harka isaa kaa'ee ol fuudhe. Achumaan aqrabiin kun harka isaa hiddite. Ginxee jedhamta Amaariffaan garuu afaan Oromootiin hin beeku. Harka isaa hiddinaan ammas dhiisee gadhiisee darbate. Darbannaan bishaan keessa buute. Ammas innis hin gadi buutu siinoo nyaatamaatti jedhee ammas harka gad ergee namtichi kun ol fuudhe. Ammas yeroo lammaffaadhaaf hiddite. Achi booda gadhiisee utuu inni dhaabbataaru dhufe mucaan tokko fuulleetti kan qaallicha laalaaru dhufe maali bineensi kun nama hidduudhaan beekama. Ati maal taatee bineensa kana gargaartaa yoo danda'ame ajjeesuudha malee gargaaruun hin barbaachisu jedheen. Achumaan namtichitti yaadee ani gargaaruudhaaf hin uumame inni immoo hidduudhaaf uumame silumaa. Kanaaf karaa ani ittiin isa gargaaretu na miidhe malee isaa miti jedhee karaa jijjiirratee aqrabittii sana bishaan keessaa baase. Maal godhe? Akka silaa harkatti ergee fuuchuu dhiisee baala mukaa kutatee baala mukaa jala kaa'ee ol fuudhe. Yeroon ol fuudhu baalarra taa'ee ol ba'e waan ta'eef harka isaanii iddin yeroo sadaffaa jechuudha. Kanaaf wanti kana isinii fidee dhufeef maali? Karaan isin irra deemtanii nama gargaartan yookaan tola namatti ooltan yoo bu'aa bahii qabaate, yoo gufuu qabaate, yoo musiibaa qabaate gargaarsa namaan dhaabinaa karaa jijjiirradhaa malee isiniin jechuuf. Gargaarsi koo sirriidha. Karaan irra deemitu karaan ittiin isa gargaaretu daba ta'ee jedhee namichi. Saniif kanarraa waa fudhattan jedheen eega. Yoo nama gargaaruu jettan utuun toltuu hojjedhuun miidhame. Utuun toltuu hojjedhuun kana ta'e lamuutti hin deebi'uun jedhina. Karaarra deemartan jijjiiraati gargaarsa keessanitti fufaan jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.